Gaafa tokko waaree booddee Biroonoon mana barumsaadhaa manatti yeroo deebi'u hojjettoonni isaanii mana ciisichaa isaa keessa uffata osoo hunda saanduqatti naqxee utuu isheen naafattu arge. Hojjettittiin yeroo hunda akka gadi jetteettidha. Takkaa ol jettee nama hin ilaaltu. Mi'a isaa homtuu hin hamne kanneen namni kamiyyuu akka itti jalaa hin buune dhoksee kaa'ellee jechuudha. Aariin isaa akka fuula isaarraa hin mul'anne yaalaa maal gochaa jirtaa jedhee gaafateen. Mi'a isaatti bu'uu isheetti baay'ee aarus haati isaa Maariyaan akka abbaan isaa ifatu akka isheen ifanne akka kabajuu waan gorsiteef itti hin eegamne. Mi'a kootti hin bu'in jedheenii hojjettittiidhaan. Maariyaan mataa raastee qubaan gara oliitti agarsiiste. Haati isaa gad dhufaa jirti. Haati Biroonoo eertuu rifeensi mataa ishee diimaa kan booddeetti qabsiifamedha. Harki ishee akka nama waa himuu sodaatee hollatu ta'aa jira. Biroonoon itti siqee harmee maaltu ta'aa jira? Maariyaan maaliin mi'a kootti buuti jedhee gaafate. Karaa deemsaaf qopheessaa jirti jettee ibsiteef. Karaa deemsaafi jedhe Biroonoon. Kaleessa maalan balleessitaa jedhee yaaduu jalqabe. Tarii waanan itti bu'uun naaf hin eeyyamamne ittiin bu'ee laata? Moo jecha naaf hin eeyyamamne dubbadheen ture laata jedhee yaade. Haa ta'u malee balleessaa tokkollee yaadachuu hin dandeenye. Amma inni beekutti guyyaa muraasa dhiyoo keessatti amala gaarii agarsiisa. Maalan balleesse jedhee harmee isaa gaafate. Harmeen isaa deebii utuu hin kenniiniif mana ciisichaatti deebite. Mi'i isaanii walitti sassaabamaa jira. Harmeen isaa hafuura jabaa baafattee aariidhaan harka ishee facaastee ol baate. Biroonoon ishee duuba deeme. Deebii utuu hin argatiin innisu harmee maaliif deemnaa jedhee gaafate. Na wajjin gad bu'i achitteen sitti hima jettee gara kutaa nyaanni itti nyaatamu kan furiin torbee darbe irbaatatti nyaate deemte. Biroonoon ariitiidhaan fiigee deemee mana nyaataa keessatti ishee eege. Callisee yeroo ishee ilaalu ijji ishee diimatee waan tureef dibata ishee sirriitti hin dibanne jechuudha jedhee yaade. Innis balleessee yeroo reebamee boo'e akka iji isaa diimate ni yaadata. Haati isaa barcuma isaa dubartii bareeduun furii wajjiniin dhuftee irra teessee turte irra teesse. Dubartittiin yeroo deemtu nagaatti jetteeni akka isheen itti harkatti raafte yaadate. Biroonoon uumaa yaaddeen advencharii gaariidha jette harmeen isaa. Maaltu mana naariyaa jirtu jedhee gaafate Biroonoon. Harmeen isaa akka seequu taatee gidduutti dhiiste. Si qofa miti hunda keenyatu deema. Ana abbaa kee Giriitelii fi si afran keenyatu deema jette. Biroonoon takka yaadee Giriitel abdii kan hin qabnee fi isa kan rakkistuu waan taateef deemuun ishee sanaarsu. Isaan ishee wajjin deemuun isaanii garuu kirrii fakkaateetti hin mul'anne. Eessadha garuu kan deemnu jedhee gaafate. Harmeen isaa hojiin abbaa kee nama hojii barbaachisaa akka ta'e beekta miti jettee ibsuuf yaalte. Biroonoon mataa olii fi gadi raasaa eeyyee beeka jedhee deebise. Kana kan jedhe garaa isaarraati. Mana isaanii keessummoonni yuunifoormii bareedaa uffatan dubartoonni taayippiin itti bu'uun eeyyamamneef ittiin barreessan qaban dhufaa oolu. Kana malees keessummoonni dhufan abbaa isaa akka kabajan furichi karoora guddaa abbaa isaaf akka qabu yommuu haasaan dhagaa. Haati isaa yeroo tokko tokko hojjetaan isaanii hojjetaa gaarii yeroo ta'u warri isa qacaran hojii guddaa lafa jirutti isa ergu jette. Hojii akkamii jedhe Biroonoon. Biroonoon hojiin abbaa isaa maal akka ta'e hin galuuf. Gaaf tokko mana barumsaatti ijoolleen abbaan isaanii maal akka hojjetu himu turan. Kaarli abbaan isaa daldalaa fuduraa fi kuduraa akka ta'e dubbate. Biroonoon suuqii isaanii waan arguuf dhugaa akka ta'e beeka. Daaneel immoo abbaan isaa barsiisaa ta'uun abbaan isaa dargaggoota Biroonoon itti dhiyaachuun jaalanne barsiisa. Maartiin immoo abbaan kun nyaata qopheessaadha jedha. Yeroo Maartiniin mana barumsaadhaa fuudhu dhufu uffata adiidhaan akka dhufu waan arguuf kun dhugaa ta'uu Biroonoon beeka. Dabareen Biroonoo ga'ee abbaan isaa maal akka hojjetu yeroo isa gaafatan deebisuuf erga afaan banee ofii isaa hojii abbaa isaa kan beekne bare. Wanti inni jechuu danda'e abbaan isaa waan baay'ee kanarraa eegamu ta'uu fi furichi karoora guddaa akka isaaf qabu yuunifoormii miidhagaas akka qabu qofadha. Hojichi hojii baay'ee murteessaadha. Namni cimaan qofti kan hojjechuu danda'u. Sii galamti jette haati Biroonoo afaan keessa qaqqabachaa. Biroonoon hundi keenya deemuun dirqamadha jedhee gaafate. Abbaan kee hundi keenya wajjin jiraachuu baannaan nu yaada jettee deebiste haati isaa. Biroonoon hunda caalee nu yaada. Ana immoo Giriiteliin jedhee gaafate. Lachan keessan iyyuu qixxee yaada jettee deebiste haati isaa. Ijoollee wal caalchisanii ilaaluu dhiisutti amanti. Biroonoon amala ishee kana ni jaallata. Dubbachuu baattus isa akka caalchistuu waan beekuuf Biroonoon ammas gaaffii gaafachuuf hin xumurre.
Mana keenya eenyutu nu eegaa jedhee gaafate. Haati isaa manicha akka waan yeroo dhumaaf argituutti ilaaltee hafuura qunnaa tokko baafatte. Mana baay'ee bareedaa gamoo 5 qabudha. Kutaa gadii kan itti hojjettuun nyaata qopheessituu fi kutaa xiqqoo ishee gubbaa kan biroon eensaan dhaabatee keenyan itti rarree bal'aniin gad ilaalu dabalate. Waan jaalataniin hordoftaniif galatooma. Horaa bulaa. Kutaa lammaffaan itti fufa.